Harka fuunee lafa jirtanitti nageenye isiniif haa ta'u jecha har'a guutummaa guutuutti gaaffii isin kaargoorraa qabdan isinii deebisuu dhufeetii jira. Yeroo wal seentan hundi keessan bakka laayikii sana gadi tuquudhaan turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti godha. Baay'een keessan viidiyoo aga xumuraatti hin dhaggeeffattanii yeroo isin gaaffii gaafattanii ani immoo deebisinii deebisuu kan viidiyoo isinii hojjedhu kukkuttanii warri darbitan gaaffii keessaniif deebina argattanii. Kanaafuu wanti isin gochuu qabdanii aga xumuraattidha kan isin dhaggeeffachuuti. Qabdanii waan isin fayyadudha yoo ta'e akkasumas immoo viidiyoo nan hojjedhu daqiiqaa gaggabaabdu waan ta'eef obsaan waliin turaagaa kaargoon maal akka ta'e iyyuu hin beeknu. Akkamitti kontiraata mana madaamii teenyee kana hojjetachuu dandeenya, ergachuu dandeenya, karaa kamiin bakka kamiin kan jedhu guutummaa guutuutti keessattuu kontiraata irraati jechuudha. Warra kontiraata jirtan sirriitti isiniif ibsuutiin barbaada. Sababni isaa anis immoo kontiraatuman ture manuma kontiraataa keessa taa'een wantoota na barbaachisanii ergachaatii ture waan ta'eef yeroo jalqabaaf gara mana kanaa wal dhuftan sabiskiraabii gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa viidiyoo laayik sheer gochuun aga xumuraatti na waliin tura. Jalqaba irratti gaaffii ani isinii deebisuu barbaadu warri kaargoon maal jechuudha, akkamiin ergamaa, karaa kamiin mana madaamii keessa teenyee meeshaa amma kana akkamitti binnee ergachuu dandeenya kan jedhudha. Isa kanas immoo egaa kontiraata mana madaamii keessaa gaafa jirtan namni kamuu waggaa 2 dirqama fixee gaafa gara biyyaatti galu madaamiin tikkeettii kuttee kiiloo 46 wajjiniin jechuudha kan isheen galchuutii dandeessu. Isaa ol gochuu hin danda'anii seerumadhas immoo kiiloo 46 darbuu hin danda'u. Warri kallattii gara biyyaatti deebi'u sun akkuma jirutti ta'ee warri otoo mana madaamii keessa kontiraata hojjechaa jirtanii yeroo galtanitti kontiraata keessan yeroo galtanittis ta'e otomachi jirtanii meeshaa argachuu barbaaddanis ta'e kun madaamiin ilaallatu jechuudha. Fedhii keessan irratti hundaa'an meeshaa akkamii akka bitattanii ergachuu barbaaddan erga itti yaaddanii maallaqni harka keessan irra jiru erga waa isinii bituu danda'e kaargoon erga dheettanii erga murteessitanii dirqama mana madaamii keessatti fedhii madaamiin alatti homaa gochuu hin dandeenyu waan ta'eef madaamii keessan yaa madaam ani kaargoo ergachuun barbaada meeshaa bitadhee ergachuun barbaada jettanii gaafattanii yoo madaamii isiniif eeyyamtedha kan isin kana gochuutii dandeessanii. Anamma madaamii gaafadhee eeyyama isheetiin jechuudha kan ani manuma keessa jiraadhee meeshaa bitee ergachaatii ture wantoota na barbaachisu jechuudha. Isinis immoo erga eeyyama ishee gaafattanii achii booda maallaqa keessaniin birrii keessaniin jechuudha. Birrii keessaniin meeshaa isin barbaachisu televezyiinii ta'uu danda'a, akkasuma firiijii ta'uu danda'a, maashinii garaagaraa ta'uu danda'a, uffata, birdi libsii, amsoolaa waanuma barbaaddan jechuudha. Waanuma barbaaddan kana ergachuu dandeessuun jechuun danda'u. Maaliif wanti isin barbaaddan fedhii keessan irratti hundaa'a waan ta'eef meeshaa isin barbaachisu kamuu bitattanii erga walitti qabattanii gara manaatti galfattanii booda eeyyama madaamitiin suuqii deemtanii erga meeshaa galchattanii booda manoo galfattanii kaartoonii qopheeffattu. Akkuma gubbaarratti argitan kaartoonii qopheeffattu akkasuma pilaastikii yookaan pilaasterii kan ashagu qopheeffattu yoo ofii keessan ashagachuu dandeessu ta'e jechuudha. Erga ashagattanii qopheeffattanii kaampaaniin kaargoo ni jira. Kaampaaniin kaargoo kan jira uummata keenyatti ergaa jechuudha. Warri afaan Oromoos afaan Amaariffas beekanii kaampaanii sana lakkoofsa fudhachuutiin isaanitti bilbiltu. Isa booda bakka jirtanitti himtu addaraashaa keessan lookeeshinii ergitu. Duratti garuu too lookeeshiniin ergiini kaargoo ergachuutiin barbaada kiiloon birrii meeqaan na erguu dandeessaa jettaniitu walii galtuu jechuudha. Walii galtanii erga walii galtiin keessan isinii ta'ee booda nama sanaaf lookeeshinii ergitu. Lookeeshinii yoo ergitan namni sun hojiidha waan ta'eef kaampaanii wanti makiinaa mataasaa fidateetu dhufa. Yoo ashaguu hin dandeenye meeshaa bitattanii lafa kaawwattaniitu ta'e isaaniiyyuu kaartoonii qabu, pilaasterii qabu fidanii makiinaa isaaniitti fidanii dhufanii meeshaa keessan kaartooniitti isinii naqu, isiniif ashaguu. Garuu gatii kaartoonii gatii pilaasterii isaanii hundasaa tokkoon birrii isinirraa fudhatu jechuudha. Tolli hin jiru. Isa kanarra immoo isa ofii manatti ashagatantu wayyaa jechuudha. Nama yeroon kaargoo ergaa ture sanatti ofii kootii kaartoonii kanuma madaaminitti meeshaa afaa bittee mukkeeyyii fiifaatti bitanii wantoota tokko kaartooniitti bitu mitiire. Isa sana fuudhee itti meeshaa koo naqadhee ofii kootti ashagadhee qopheeffadhee reedii godheetiin kaampaanii kaargootti bilbilee ittiin ergachaatii ture jechuudha. Maaliif saantiba sana gatii kaartoonii gatii maalii isa jedhu kana ofitti baay'isuu hin barbaanne. Isinis immoo haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu yookaan siisteema kanatti fayyadamtanii gaafa kaampaaniin kaargoo sun makiinaa isaa fidatee bakka isin jirtan dhufu namni sun miizana fidateetu dhufa. Miizana roon jedhu kiiloo kaargoon kan ergamu kiilootiini. Ani Dubaay irraatti sirriitti kanan beeku jechuudha. Dubaayitti isumaneen gaddattiin galee kana kiiloo tokko birrii 8 hin erge. Walumaa gala isaatti meeshaan ani gadda ergadhe kiiloo 110 baay'isuu 8 jettanii kiiloo sana meeqa akka ta'e meeqa akkan kaffale argachuuti dandeessu.
kiiloo birrii 8 hin erge. Inni sun sana ta'eetu gatii ittiin dhufee fuudhu immoo gatii chaarjii yookaan mashwaarii jedhamu birrii 250 hin kaffalee jechuudha. Gatii ittiin dhufee fudhatu malee achitti tolan ergamu. Kanaan yoo saantiba tokko hin baasinan fudhadhee galee kaargoo isiniin jedhu as Itoophiyaa keessatti. As Itoophiyaa keessa yeroo dhufu asitti qaraxa baay'ee qabame tiiree ani immoo meeshaa qaraxan irratti lakkoofsisu ofii koo shaantaan ofii koo qabadhee dhufetti naqadheen wanta faayidaa hin qabne wanta bututtuu godhee immoo akkuma isin viidiyoo irratti argitan kaargoo ittiin ergee jechuudha. Achi keessatti yeroo fattashan waan irratti qaraxa qabatan dhabanii uffanni guddaan hin jiru, uffanni haaraan hin jiru. Kanarratti rakkataniitu qaraxa na dhiisanii na dabarsanii jechuudha. Ani immoo kana beekaan godhe wanta irratti qaranni na qabu ofii kooti shaantaatti naqadheen isa faayidaa hin qabne uffatanitti fayyadame wanta itti fayyadame guutummaa guutuutti kaartoonitti naqeen kaargoo godhee akkasittiin asitti qaraxa hin kaffallee isiniin jechuu kooti malee kaargoonii tolli hin ergamu achitti akkuma isiniin jedhe kana akkasitti kaffaltaniitu kiiloo haga uffanni keessanii kiiloo 50 kiiloo 60 100 haga barbaaddan ergachuudhaaf kiilootiin mazansiistaniitu kan isin ergachuutii dandeessanii durumayyuu erga eeyyama madaamii gaafattanii erga fedhii kaargoo ergachuu qabaattanii haala kanaatiin jechuudha. Inni kan biraan karaa kam ergitee buufata xiyyaaraa deemtee moo boolee deemtee moo isaa fuutee isaan ergitee kan jedhu kaampaaniin kaargoo ni jira isiniin jedheera lakkoofsa fudhattu. Isa booda isaan dhufanii erga manatti meeshaa keessa sanirraa fudhatanii deemanii lakkoofsa bilbilaa nama biyya keessa jiru kaartoonii sanarratti ni barreessu. Maqaa namni sun ittiin ergame ni barraha. Maqaa gaafan jedhu yoo maqaa maatiitiin ergame ta'e maqaa obboleessaas kan maatii kanuma kamii haa ta'u achirratti ni barreeffama lakkoofsa bilbilaa nama sanaa wajjiniin kan Itoophiyaa keessa jiru jechuudha. Yoo maqaa keessan ta'es immoo maqaan keessan achirratti ni barraa lakkoofsi bilbilaa kan Itoophiyaa keessa jiraatu ni barraha. Maqaa paaspoortii irra jirutu kan achirratti ni barraa jechuudha. Warri maqaa keessan ergattan maqaa paaspoortii keessan irra jiru ta'uu qaba. Achiin booda geessee kaampaanii kaargoo isaatti sarakkabee ergee kaargoon keessanii guyyaa haga ta'ee booda ni gala. Isa booda isinii bilbilamaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kaartoonii sanarratti barraa'ee fuudhanii isinii bilbilu. Meeshaan keessanii haala kanaatiin qaqqabee jiradhanii kooddii isinii kennu. Kooddii sana fudhattaniitudha kan isin achi deemtanii fudhachuu dandeessan. Kun immoo bakki isin deemtanii boolee ta'e immoo boolee gumruk yookaan immoo karaa kaargoon galuu jechuudha. Isinii galee boolee karaa namni ittiin alarraa galu yookaan asiitii gara alaatti deemu otoo hin taane bakka biraa boolee keessa ta'e gumruk kan jedhamu bakka itti kaargoon argamu addaraashaan kaargoo argamu jechuudha. Magaazinii achi keessatti deemtaniitu ulaagaalee achi keessa jiru guutuudhaan ol seentanii gara meeshaa keessanitti darbitanii meeshaa keessan fudhattanii galuu dandeessu malee karaa baharaa ergitee karaa dooniirra jechuudha. Karaa bishaanii ergitee moo buufata xiyyaaraa deemte moo kan jedhu waan akkasii miti. Kaampaaniin kaargoo ni jira waan ta'eef isatti bilbiltanii isaantu dhufee karaa san ergan hin beeku karaa barbaade haa ta'u kaargoo keessan yookaan meeshaa keessan as boolettidha kan isin argachuuti dandeessanii. Kan ammoo gaa warri meeshaan na barbaachisa kan erguun qabaa kan jedhu otoo saantiba keessan hin baasin otoo bututtuuf ittiin baay'isin itti yaaddanii booda dhumarratti yoo mana fa'aa qabaattanii meeshaa barbaadan soofaallee majlisiillee minxaafii amsoolaa magaarrajaa qodaa mana keessaa waan barbaadan bitachuutiin haala salphaatiin ergachuu dandeessu. Garuu ergachuun sana man dhibu saantiba nama barbaachisa. Kaargoo ergachuun akkasitti yeroo ilaalanii callisanii matoo hin taane birriitu itti baa saantibatu itti baa waan ta'eef na fayyadattanii erga homansiistanii bakka kaawwattanii mana qabaattanii waan gootan itti yaaddanii booda akka hin gaabbine yeroo itti baastanii saantiba xiqqaa miti waan ta'eef waan amma na barbaachisa jedhee achitti of amansiisee meeshaan kamuu kun na barbaachisa kan jedhuun hin ergee jechuudha. Isinis immoo akkas gochuu qabdu. Lakkoofsa bilbilaa namichicha anaaf Dubaay irraatii kaargoo garasitti na ergis immoo yoo barbaaddanii isinii maxxansuutii hin danda'a. Ijoollee baay'een beeka kan kaargoo ergan waan ta'eef karaa seera qabeessaa amanamummaatiin kaargoo keessan isinii erguu danda'u. Kaargoo keessaa kanneen akka bilbilaa, kanneen akka maashinii, kanneen akka laappitooppii waan akkasii yoo keessa keessan ta'e qaranne seentanii fudhachuu hin dandeessan jechuudha. Baay'ee tokko kan 200,000, 300,000, 400,000 dhibba meeqa kaffalutu jira. Maaliif meeshaa haaraa ta'e gadi ba'anii guuranii achi keessa naqanii ijoolleen keenya kaargoo erguu dhaga'anii waan achi keessa taa'uuf hin teenyedha. Jalqaba kan adda baafattanii beekuu qabdan. Qaraxni sun akka achitti isin hin qabanneef. Kanaafuu
An achi tolan ergin achitti kaffalee man ergadhe garuu as boolee keessatti kan hin sababan itti qaraxan hin kaffallee fi sababa meeshaa itti fayyadame uffatan itti fayyadame shaanxaafaa duraan kanan itti fayyadamaa ture waanuma faayidaan qabnetti achi keessa kaa'ee kan immoo haaraa ta'e immoo waan biraa shaanxaa keessa kaawwadheen ofii koo fidee dhufe kaan immoo achi keessa naqee haaluma argitan sanaatiin dabarfadheetiin dhufee jechuudha malee tolli hin jiru. Akkasuma lakkoofsa bilbilaa korri gaafattanii ida'uu 97 yeroo hundumaa isinitti lakkoofsa bilbilaa garuu isin viidiyoo aga xumuraatti warraan dhaggeeffannidha waan ta'eefuu yoo viidiyoo dhaggeeffattan isinillee fayyadamtu gaaffii keessaniif deebilee argachuu dandeessu. Akkasuma lakkoofsa namaa kaargoo erguus immoo yoo barbaaddan isinii erguu yookaan isinii kennuutiin nan danda'a. Viidiyoo kana hunda keessan laayik sheer godhaa. Kaargoo irratti bakki isiniif hin galle jira jedhee hin yaadu. Kan kanarraaf immoo kaargoo qopheeffattanii keessattuu Dubaay keessa jirtan natti himuu dandeessu. Bakki isin jirtanitti namicha naa ergellee akkasii wal qunnamtan dhufe isiniif fuudhu. Isinii gochuu isin deeggaruu hin danda'a. Kan kanarraaf gaaffii birootiif viidiyoo biraatiin dhufa. Isa kana akkasitti isin immoo laayikii godhaa, sheerii godhaa, jabaadhaa. Warri nu jajjabeessaa jirtan immoo baay'ee galatoomaa lafa jirtanitti nagaa ta'a. Baay'ee.